yeroo kaadhimummaa jedhu walii wajjin kan ilaalu waa'een kaadhimummaa baay'ee dubbii ijoodha. Kaadhimummaan salphaa miti. Waaqayyo gooftaan maccaan waa gargaaru. Yeroon kaadhimummaa gaa'ilaaf yeroo murteessaadha. Yeroon kaadhimummaa yeroo gaariidha taanaan yeroon gaa'ilaaf qabaatanis yeroo gaarii ta'a. Kaadhimummaan konkiriitii gamoo mana irratti ijaaran tokko gadi fageessanii qotan fakkaata. Kanaaf gabaabatti waa'ee kaadhimummaan isinitti dubbachuu barbaada. Baay'een keessan kallattii garaagaraa irra barumsa kana beektu kaan barattaniitu ta'a, kaan immoo iddoo garaagaraati dubbiftaniitu ta'a. Kaadhimummaan maal akka ta'e jechuudha. Kaadhimummaan akka aadaa hawaasa keenyaa keessatti kaadhimummaan dur abboonni keenya ijoollee isaaniif kaadhimatanii fi har'a akkaataan kaadhimummaan ittiin jiru har'umayyuu akkaataa lamaan jira. Akkaataa waldaan kiristaanaa ittiin jirtuu fi akkaataa warri hawaasa aadaa Oromoo keessatti jiruyyuu gargar jechuudha. Akkaataa garaagariitiin jira. Akkaataa kana immoo akkaataa garaagariin beektu. Dur abbaatu ilmaaf dhaqee intala warra abbaa habaluu warri isaanii gaariidha, qomoo isaanii gaariidha jedhaniitu dhaqanii kan ilmi hin beekne dhaqanii kaadhimatanii ilmi gaafa cidhaa argaa jechuudha. Duri kun amma immoo aadaa hawaasa keenyaa keessatti immoo illaallataa waraqaa naa ergedhaan abbaadhaanii waraqaan dhaqeetu jaarsi biyyaa dhaqee 8 taa'ee guyyaa cidhaa qabaniitu seerriif toorri jiru akkasatti raawwatama jechuudha. Har'a immoo nama tokkotu barbaade akka biraatti immoo akkaataa sadaffaan immoo har'a immoo nama tokkotu nama tokko wajjin dhaqee haasofsiisee fidee gara waldaa ishii kana fuudhuun barbaadaa jechuudha. Egaa yeroon kaadhimummaa yeroo baay'ee murteessaa ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf waa'ee kaadhimummaa guyyaarraa kana wajjin ilaalu kaadhimummaan nama tokkoo fi nama tokkoof naqatamanii jiraachuu yookaan walii galanii yeroo itti gaa'ela isaanii gara fuulduraaf qophaa'an waan ta'eef yeroo gaarii itti wal baranidha. Yeroon kaadhimummaa jechuudha. Kaadhimummaan duraa garuu yeroo barbaachaa yookaan filannaa ni jiraata. Kaadhimummaa duraa yeroon barbaachaa yeroon filannaa ni jiraata. Filannaa keessatti namni kaadhimatu tokko yookaan ishiinis ta'e inni walii wajjiniin haasa'uudhaaf filannaan yookaan adeemsi adeemamu ni jiraata. Namni nama ta'ee dhalatee umuriin isaa yeroo fuudhaaf yookaan heerumaaf ga'u hiriyaa gaa'elaa filachuu qaba. Yeroon kun yeroo ulfaataa fi yeroo jabeessanii kadhachuun namarra jiru karaa tokkoon qofa utuu hin taane bal'isanii ilaaluudhaan yeroo itti gara milkaa'ummaatti adeemsa adeemanidha jechuudha. Sababni isaa filannaa baduun gaa'ela hundee hin qabne yookaan gaa'ela amaraa'aa, gaa'ela raafamaa, gaa'ela gammachuu hin qabne, gaa'ela qoraattii fi rakkinni ceephoo fi boo'ichi keessa guute buddeen irbaata gaddaa kan nama nyaachisutti nama geessaa jechuudha. Namni yeroo filannaa keessatti wantoota murtaa'oowwan 3 akka taasisu beektonni lafa lakkaa'u. Filannaa keessatti wantoota murtaa'oo wantoota 3 tokko filannaa falaasama jireenyaa, filannaa falaasama hojii, filannaa falaasama hiriyaa jireenyaati. Isaan kun hundinuu murtoowwan 3 jechuudha. Tokko falaasama jireenyaatii filata, tokko falaasama hojiitii filata, tokko filannaa falaasama hiriyaa jireenyaatii ni filata jechuudha. Kun hundumtuu saayinsiif toora mataa isaa danda'e qaba. Kan namni sadarkaadhuma jireenya isaa keessatti kan taasisudha. Sadarkaa jireenya isaa keessatti kan taasisudha kun. Gaa'elaaf yeroo umuriin isaa ga'u filannaa hiriyaa gaa'elaa yookaan jireenya isaa keessatti filannaa tokko taasisa. Sababni isaa gaa'elli jireenya malee waan har'a ilaalanii bordhiisan miti. Uffata har'a bitatanii yoo namatti ta'uu baate namaa kennan, yoo namatti ta'uu baate lafa kaa'an, yoo namatti ta'uu baate dhaqanii gabaadhaa jijjiirratan miti. Mi'a tokko bittee gaaraantii wajjin bitta. Yookaan waastinaa wajjin bitta. Mi'a tokko har'a yoo bitte jechuudha. Yoo ta'uu baate nan deebisaa mi'i akkasii kuni yoo ta'uu baateetta. Waaqayyo gooftaan maccaan waa gargaaru. Dhaqeen deebisaa atis nan deebisettee waadaan agaltaa'edha. Barreessitu itti mallatteessee sii kenna. Yeroo akkasitti waggaatti fiduu dandeessa. Fakkeenyaaf televezyiinii bituu gaafa waastinaa sinii barreessu. Waastinaa jechuun wabii sinii barreessu. Wabiin ta'a mi'a kanatti
deebisuu dandeessaa, dhufee jijjiirrachuu dandeessaa. Yoo tabalaashaa ta'e, yoo miidhamaa ta'e, yoo jibbitee, yoo akkasii taate bisuu nagaraan lannaa. Kanaaf gaa'elli akka kanatti dhaqanii kan jijjiirratan miti. Kanaaf yeroo filannaa irratti kadhachuun kaadhimummaa irratti hojii guddaan kan hojjetamu yeroo kaadhimummaati jechuudha. Kaadhimummaa irratti hojiin hojjetamaa jira bara kana yoo jenne namnarraa kaadhimummaanis seera qabeessi hin jiru, yeroon kaadhimummaa gaariinis hin jiru. Kaadhimummaanis badeera, yeroo kaadhimummaas eeggannaa fi jaalallii fi toora kaadhimummaa fi seera kaadhimummaa har'a biyya keenya keessa waldaa kiristaanaa biyya keenya keessa badaa jira jechuudha. Isa kanaaf sababni amma kun irratti geggeeffamuu fi gaa'elli jireenya malee waan dhiisanii waan boru itti taphatanii gatan miti. Yeroo filannaa kana keessatti wantoota muraasa kan akka bifaa, qabeenyaa, sadarkaa barumsaa qofa wantoota kana qofa wantoota mul'atoo kana qofa irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisummaa hin qabu. Baay'ee barbaachisummaa hin qabu. Barbaachisaadha garuu barbaachisummaa isaa amma kanatti miti jechuudha. Barbaachisummaa isaa amma kanatti miti jechuudha. Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Kanaaf wantoota itti yaadamuu qaban wantoota baay'eedha jechuudha. Achi yuutuun gahin wantoonni yaadamuu qaban wantoota baay'eedha. Barbaachisaadhaa bifi eeyyee namoota tokko lafa kaa'u ulaagaa lafa kaa'u dhiirri tokko lattanii ilaaltan ulaagaa lafa kaa'u. Andoo alijitu ባለፈው ጊዜ እንትና ላይ ሚዲያ ላይ ያየው ነበርና waan tokko jetti dhiirri ni barbaadu dhiira akkasiiti barbaada qallaa bifa akkasii magaala nama kooruu jaallatu ምናምን አለው እና filannaan kuni baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkatti filannu baay'ee murteessaadha. Kanaaf irratti yaaduudhaan malee waan tokko duwwaa ilaaluun, qabeenya duwwaa ilaaluun, bifa duwwaa ilaaluun, maatiin isaanii akkas jechuu duwwaan gaarii miti jechuudha. Kanaaf har'a keessumaa kiristiyaanii tokko maal gochuu qabaa? Kiristaanii tokko maal gochuu qabaa? Sadarkaa qofa ilaaluu utuu hin taane wantoonni akkasiin kun booddee gatii baasisuu waan danda'uuf keessumaa kiristaanni tokko kan inni beekuu qabu ejjennoo amantii nama sanaa, ejjennoo hawaasummaa, amala uumamaan namni sun qabu ilaaluun qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Hawaasa keessatti ejjennoo akkamii qaba namni sun? 2 toora seera uumamaa amala inni qabu akkamii? Inni gara biraa garuu caalaatti namummaan keessa namaa kun murteessaadha. Namummaan keessa namummaa namaa kun bifaan hin calaqqisu. Wanti bifa keenyaan hin calaqqifne amalli bareedaan jireenyaaf nu keessa jiru tokko jira. Isa ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf namni sun amala nama sanaa, ejjennoo amantii namni sun qabu, aarsaa of gochuu namni sun jireenya isaatiif gatii inni baasu ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf utuu kana hin beekini kaadhima waliif yoo taani booddee wal dhiisuun in dhufa. Booddee wal dhiisuutu dhufa. Kana utuu hin qoratin waanuma tokkitti qofa namarratti argee namni tokko gaa'ela nama yoo gaafate yookaan gaa'ela walitti yoo dhufa waan tokkitti duwwaa ilaalanii booddee wal dhiisuutu dhufa. Kanaaf wal qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Dadhabbina koo dadhabbina ishii beekuun qaba jechuudha. Hamma keenya beekuun madaala keenya beekuun barbaachisaadha. Yoo gaa'ela keessa galan immoo bara ofii hundumaa qoramaa jiraatu. Kanaan otoo amma kana irratti riisarchii kana geggeessin gaa'elli akka tasaa dhaabamu qormaata qaba baay'eessa. Tasa waan akka tasaa diingatanyaa gaabichaa በጣም ለብዙ ዘመን አሳቃይ ነው በጣም akka tasaa wanti ta'u sirrii miti. Tasa miti gaa'elli akka waan akka tasaa keessa lixan miti. Diingatanyaa አይደለም ጋብቻ. Yesuus ጌታ ነው. Kanaaf itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa yoo danda'ame amala yookaan kaaraakterii namni sun qabu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Qoratanii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Amala jijjiiramuu fi amala hin jijjiiramne kan jedhamu jira. Nama amala sissinnaa'a amala garaagaraa qaba namni waan ta'eef. Gargar baasanii beekuun baay'ee gaariidha. Amala ofii gaa'ela amalli ofii gaa'ela utubee sin dhaabaa gaa'ela sin diiga. Gaa'elli amala namaa irratti hundaa'a. Kaaraakterii namni sun qabu irratti hundaa'a. Amalli gaariin gaa'ela gaarii dhaaba.
amalli gadheen garuu gaa'ela diiga. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Namni Epicurus jedhamu tokko akka kanadha. Beekaa addunyaa kanaa kan ta'e tokko akka kanadha. Amala namaa kana bakka afuritti qooda. Amala uumamaan namni qabu. Baaneecher uumaan yookaan namni tokko kaaraakterii inni qabu amala akkamii akka inni ta'e. Bakka afuritti qooda. Tokko amala namummaa nama sanaa keessaa tokko nama abdii qabeessadha jedha namni tokko. Uumamaan namni tokko nama abdii qabeessa. Kun amantii miti waa'ee amantii miti. Uumamumaan gaafa uumamu nama abdii qabeessa ta'ee taatee uumamti yookaan ta'ee uumama. Dhiirri tokko yookaan dubarri tokko. Namni kun yeroo hundumaa gammadaa jedhe namichi kun. Namni kun yeroo hundumaa maal ta'a? Hin gammadaa, gammachuu qaba. Yeroo hundumaa yeroo abdii kutatu hin qabu. Abdiin kutatu namni tokko otuma gooftaa namaniin iyyuu nama uumamumaan gooftaa warra namanni ta'ee nama uumamumaan abdii kan hin kutan nama abdii qabeessa tokko argitu. Uumamaan kennameef amala isaati kun. Waan tokko yoo hojjete illee irra deddeebi'ee hojjeta malee waan sana al tokko hojjedhee abdiin kutatu. Nama lammaffaa nama dafee aaru. Namni kun dafee taara. Namni tokko immoo dafee aara. Uumama yookaan daftee aarti. Buleetni tokko daftee aarti. Buleetni tokko dafee aara. Uumama namummaa isaati kun. Wajjumaan dhalate jechaadha. Kanaaf namni kun nama jarjaraadha. Hojiitti immoo inni namni kun karoora yeroo dheeraaf yeroo gabaabaa baasuu danda'a. Irratti hojjechuu danda'a. Axxaadaafidha namni kun. Aaktiiveettidha sammuusaa. Nama sadaffaa nama dafee gaddu. Namni sadaffaan kun amala dafee gadduu qaba. Dafee yoo gadde iyyuu nama fiixan ba'aa ta'uu yaala. Ofii isaa aarsaa gochuudhaaf baay'ee murteessa. Dafee namaan walii galuu hin danda'u. Baay'ee fageessee yaada waan ta'eef. Namoonni tokko immoo akkasitti yaadu. Nama arfaffaa fi namni dhumaa nama amala daagii qabu. Daagii nama tokko nama daagii argitanii daagiidha. Abaluu daagiidha yeroo jedhan dhageessanii beektu natti fakkaata. Daagii. Nama daagii. Nama daagii. Namni kun nama suuta jedhaadha. Yeroo hundumaa suuta jedha namni kun. Suuta. Suuta haasaa, suuta nyaataa, suuta hojjetaa, suuta wanti numti isaa. Suuta jireenya suuta. Cal jedhaa qofa galeessa. Uumamaan nama gorsa jaalatudha baay'ee. Nama dhaggeeffata. Karaa tokko dhibaa'ummaa si fakkaataa dhibaadhas. Aktiivii miti. Suuta wanti hundumti isaa. Suuta dubbata. Dafee waa ittiin quufu. Akka kanatti lafa kaa'a namni kun. Egaa kana irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Ammas filannaa kana irratti beektonni xiinsammuu inni kamii wajji yoo jiraate irra tola jedhaniitu lafa kaa'u. Yookaan dhiirri tokko amala kana qaba yoo ta'e dubara kamii wajjin immoo jiraachuu qaba jedhanii lafa kaa'u. Tokko dhiirri tokko amala dafee aaruu qaba yoo ta'e durba daagii fuudhuu qaba. Yookaan dhiirri daagiin yookaan namni suuta jedhaan daagiin tokko shamarran daftee aartu yoo fuudhe rakkina hin qabudha. Ofiisaati daagiidha waan ta'eef. Jedhu mitiiree biyya keenya keessatti yookaan aadaa keenya keessatti inni bishaan yoo ta'e ishiin ibidda yoo taate inni immoo abidda yoo ta'e ishiin bishaan ta'uu qabdi. Akkana jechuun lamaan isaanii ibidda yoo ta'an mana gubata jechuudha. Kana ta'uu qabaa warri xiinsammuu lama. Dhiirri amala dafee gadduu qabu tokko durba amala abdii qabeetti. Inni dafee gadda yoo ta'e ishiin immoo nama abdii qabeetti ta'utu irra jira. No akkasii miti akkas ta'utu irra jira malee. No kun akkasaa ta'u malee jettee nama akka kana gochuu ta'utu irra jira jechuudha. Filannaa kana keessatti egaa gaggeessaan hafuura Waaqayyoo iddoo olaanaa qaba. Hafuura mancaa'aa wajjin akka waliif hin galletti Waaqayyo biraa qajeelfama fudhachuun gaariidha. Kanaafuu ilaallatanii of murteessuun nama jaallatan sanaaf gaaffii gaa'elaa dhiyeessuun yeroo kana barbaachisaadha jechuudha erga qoratanii booddee. Yeroon kaadhimummaa yeroo baay'ee barbaachiftuu fi murteessaadha. Yeroo mi'ooftuudha. Yeroo baay'ee sissinnooftuudha. Yeroo baay'ee widdiidha yeroon kaadhimummaa. Yeroo biiftuun namaan dhiine yeroo halkan namaan bariinedha. Yeroo gabaabaadha. Namni yeroo kaadhimummaa utuu hin dabarsin dingatanyaa yookaan
akka tasa gaa'ela tasaa keessa galu yeroo kaadhimummaa yeroo bareedduu kana hin dhaba. Namni tokko hiriyaa gaa'elaa erga filateen booda yeroo kaadhimummaa yeroo itti filannoo sana sirriitti dhandhamee ba'eessa godhee gadi fageenyaan qoratudha yeroon kaadhimummaa. Yeroon kun nama ogeessaa fi yeroo itti jireenya hafuuratiin illee booji'aman ta'uu qaba malee yeroo itti bareedinaan harkifamanii booji'aman ta'uu hin qabu. Kun yeroo filannoo keessatti dhumuu qaba. Kaadhima jechuun namoota waadaa gaa'elaa waliif galan utuu hin taane namoota gara fuulduraatti waadaa gaa'elaa waliif galuudhaaf walii galanidha. Kana irra isinii deebi'a. Yeroo kaadhimummaa jechuun ilaalaa yeroo kaadhimummaa jechuun yeroo filannoo yeroo waadaa waliif galan utuu hin taane yeroo waadaa waliif galan namoota waadaa yeroo gaa'elaaf waadaa walii galan utuu hin taane namoota gara fuulduraatti waadaa gaa'elaa waliif galuudhaaf walii galan. Arra waadatti wanti si galchu jiru. Namoonni baay'een arruma wal bareedanii arruma muka wal ciniinsanii dhagaa wal ciniinsanii wangeela wal qabachiisanii sibiila wal qabachiisanii waaqa lafaa wal kalchiisanii billaadhaan wal qabachiisanii minaas wallakee barbaachisaa miti kun. Kanaaf maal ta'utu irra waadaa gaa'elaa waliif galuudhaaf walii galu har'a malee waadaa walii galu miti har'a. Waadaa gaa'elaa walii galuudhaaf walii galu har'i walii galtee waadaa godhannanii walii galu. Waadaa yoom godhatu? Saba Waaqayyoo duratti geggeessaa amantaa mana amantaa duratti fuula Waaqayyoo fuula sabaatti waadaa achitti malee har'a haasaa keessatti waadaa wanti jedhamu hin jiru. Kun dogoggora guddaadha. Baay'ee dogoggora kun. Baay'ee dogoggora kun. Kanaaf as keessatti carraa wal dhiisuu irree jiraachuu danda'a tarii. Kanaaf isa duraa Qorontos boqonnaa 7:36 yeroo kaadhimummaa yeroo itti gadi fageenya wal baran yeroo itti wal qoratan malee yeroo isin jaaladhaa qofaadhaan dabarsan miti. Jaaladhaa waan bor nama hin gaabbisiifne tokko yookaan jireenya gabiidhaan guute nama hin jiraachifne. Maddi gabii irraa akka maaddii gaabbii irraa akka hin sooranne yeroo kaadhimummaa keessatti xumuruun gaariidha. Maaddii gaabbii nyaachuun sirrii miti gaa'ela keessatti. Yeroo kaadhimummaa irratti hojjetamu maaddii gaabbii beektu miti. Maaddii gaabbii yeroo hundumaa biddeen isaan nyaatan biddeen gaabbiiti. Yeroo hundumaa mana gaabbii jedhamu keessa jiraatu. Buddeen gaabbii jedhamu nyaatu. Waaqayyo gooftaan machaan nu gargaaru. Kanaaf itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaaditan. Yeroo kaadhimummaa keessatti jireenya qajeelaa jiraachuun egeree gaa'ela sanaaf baay'ee barbaachisaadha. Jireenya qajeelaa, jireenya gammachuu, jireenya Waaqayyootti tolu. Jireenya mancaa'aa, jireenya ulfina Waaqayyoof hin taane jiraachaa garuu gaa'ela godhanna jechuun gaa'ela fuula Waaqayyootti bareedaa, gaa'ela fuula Waaqayyootti ija qabu miti gaa'ela akkasii. Yeroo tokko nama wayiitu gaa'elaan godhadha jedheetu waraqaa gaa'ela fida gara waldaa kiristaanaa annaa amma miti tureera. Ani hojjetaa wangeelaan taane yeroo sana. Taayilaa faarfataa waldaa kiristaanaa keessaati. Namni kun ima muddee geggeessitoota waldaa keenyaa muddee maal jennaan ani gaa'ela godhachuun qaba jedhe. Maaltu ta'e jennaan balaa nama bu'aa jedhe. Baali ijoollee jennaan hin turu jedhe ji'a tokko yoo hin guutu jedhe. Egaa ispeeshaal keessi jedhanii godhaniif gaafa godhaniif ji'a lama moo ji'a sadiitti haati manaa garaashii kun hogama sana ga'e. Indeesse hin turre barii gaa'elaa ji'a meeqaffaatti. Lakkaa isaanii ittiin dhokfachuudhaniiti waan sana. Baay'ee kan isin ajaa'ibu kan isin gaddisiisu mucaas dhalli isaanii sun illee hin guddanne jalaa du'e. Garuu maa jedhe yeroo gaa'ela kanatti galu waldaa kiristaanaatti ani ishiin durba duudhaadha. Ani ishii wajjiniin gaa'ela godhachuun malee tanaan dura waliyyuu hin beennu. Wal bira hin geenyetiin waldaan keenya immoo hin qoratte waan akkasii. Tanaan dura maal wajjin dabarsitan? Tanaan dura waan biraa keessa wajjin galtaniitu jetteetu sirriitti qoratte dhugaadha jedhee kakate. Egaa Waaqayyoon gowwoomse nama gowwoomsetu taane Waaqayyoon gowwoomse Waaqayyo immoo
gatii baasise. Gatii qaba wanti hundumtu. Kanaaf maalidha barumsa gogora keessatti mi'aa gaa'elaa bareechuudhaaf gaa'elaa yeroo kaadhimummaa yeroo jireenya qulqullaa'aa walii jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Maatiyos boqonnaa 1:19 mi'aa gaa'elaa ta'u gaa'elumaaf kaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Otoo gaa'elli hin gahiin waan sirrii hin taane keessa lixuun baay'ee barbaachisaa miti. Dhiifama addaan na jalaa ta'e obboloota koo. Egaa yeroo kaadhimummaa keessatti jireenya qajeelaa jiraachuun baay'ee murteessaa akka ta'edha kan nuyi wajjin ilaallu. Jireenyi yeroo kaadhimummaa keessatti walquunnamtii saalaa waan akka wal bira ga'uudhaan yookaan wantoota baay'ee jiru yeroo kaadhimummaa keessa qabaa kan jedhu jira. Qabaa inni jedhamu kuni woormaappii jedhamudha. Woormaappii kan akka wantoota baay'ee jira jechuudha yeroo kaadhimummaa keessa wantoota sirrii hin taane wanti godhamu wanti raawwatamu inni garuu marzii gaa'elaati yookaan summii gaa'elaati. Summiin yeroo kaadhimummaa dhugan gaafa gaa'elaa dhukkuba nama keessatti uuma. Kanaaf eeggachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessan galu baay'ee isaa. Kanaaf yeroo kaadhimummaa yeroo itti cimsanii jireenya waliitiif eeggatanidha jechuudha. Yeroo kaadhimummaa keessatti akka qoosatti kan jiraatan miti. Kaadhimummaa keessatti lamaan isaaniirraa iji hojii hafuuraa argamuu qaba. Wanti kaadhimummaa keessatti akka qoosatti badu gaa'ela gatii baasisuu danda'a jechuudha. Kan gaa'elaaf ta'u gaa'elaaf kaa'uun, kan kaadhimummaaf ta'u kaadhimummaaf kaa'uun, kaadhimummaadhaaf oolchuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kaadhimummaa keessatti wanti godhamuu qabu tokko dhuunfaadhaanis ta'e Waaqayyoon walii wajjin kadhachuun baay'ee dansa. Fakkeenyaaf inni iddoo biraa jira ishiin iddoo biraa jirtu yoo ta'e dhuunfaadhaan waa'ee mata duree gaa'ela sanii mata duree gaa'elaan waggaa 5 waliin kadhadhe. Wanta akka gaa'elaa ulfaatan hin jiru jara keenya biyya lafaarra. Kadhannaan humna gaa'ela miidhagsee jiraachisuudha. Kanaafuu kadhannaa yeroo kaadhimummaa nyaata yookaan albuuda bara gaa'elaa quubsee jiraachisuudha. Baajata kuufata namni kadhatu bara gaa'elaa isaatiif. Miilli gaa'elli ittiin dhaabbatu tokko kadhannaadha. 2 waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha yeroo kaadhimummaa keessa. Maal hojjannaa? Kamitti jiraannaa? Eessa jiraannaa? Maal hojjannee jiraannaa? Garam godhe yeroo kaadhimummaa mari'atama. Baraarraa keessa bara durii keessa yeroo marii illee hin jiru. Waan gara fuulduraa irratti cimsanii mari'achuun murteessaa fi barbaachisaadha. Wanti gaariin marii gaarii keessaa ba'a waan ta'eef. 3 yeroo kaadhimummaa tokko ta'uu yaada tokkoon waan gochuun danda'an irratti tokko ta'uun murteessaadha. Akkaataa gaa'ela isaanii itti gaggeeffatan irratti tokko ta'uun gaa'elaaf baay'ee murteessaadha. Yaada garaagaraa inni tokko gamaanan baay'ee ishiin tokko gamaanan baay'etti yaada adda addaa qabaachuun kaadhimummaa keessatti yaada adda addaa qabda taanaan gaafa ol fuute immoo kana caalaa yaadni keessan Kanaadaa fi Itoophiyaa ta'a. Kanaaf sirrii miti. Yaada tokko irratti walii galuu kamturra yaada bu'a qabeessa ta'a jedhanii yaada tokko irratti walii galuun baay'ee murteessaadha. Karaa hundumaa tokko ta'u. Inni arfaffaani warra kaaniif jireenya fakkeenya ta'u jiraachuun baay'ee murteessaadha yeroo kaadhimummaa. Kiristaanni ofii isaatii qofa otoo hin taane warra kaan yaada keessa galchuudhaan jiraata. Namoonni waan gaarii nurraa baranii isa shaakaluu qabu. Waa'ee keenya hawaasni waan haasa'u tokko qabaachuutu irra jira. Walumaa galatti yeroo kaadhimummaa qophee yeroo gaa'elaaf godhamudha yeroon kaadhimummaa. Yeroo qophiiti. Qophaa'uu, jireenyaan qophaa'uu, yaadaan qophaa'uu, mana bulchuudhaaf qophaa'uu, mana geggeessuudhaaf qophaa'uu gaafata. Nama tokko ta'een jiraachaa ture 2 ta'ee gaafan jiraadhu maal gochuun akkanarra jiru yaada nama ga'aa tokkotti qopheessu, sammuu ofii qopheessu, yaada ofii qopheessu. Amma namoonni ushuu baratan yookaan tikwaandoo namoonni baratan qaxitaa nama rukunna jedhanii miti kan isaan baratan. Dhaqee barachuu waan baadhe nanni argananni barumsa isaanii nan ilaala. Waan emergency tokko yoo itti dhufe karaa ittiin jalaa baanudha kuni jedhaniitu dhaqanii tikwaandoo baratu. Dhaqni isaanii kun ta'ee. Kanaaf yoo tarii balaan tokko nurra ga'e namni rukutu waan itti dhufe yookaan waan tokko nutti dhufe tokko karaa ittiin jalaa milinnu 2 karaa ittiin qabnee ofirraa deebifnu. Ima carrashaa kan du'aati yoo ta'e garuu karaa ittiin dhoofnee ofirraa deebifnu. Kanaaf
barbaachisaadha jedhu of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha waan tokkoof. Kaadhimummaan yeroo itti of qopheessuti mana bulchuudhaaf yeroo itti of qopheessuti. Mana bulchuu nan danda'ani nama tokko jiraachisuu nan danda'ani danda'ee gateetti bal'adhee jiraachisuu nan danda'ani amala isaa danda'ee jiraachisuu nan danda'ani nama tokko ba'aa nama tokko ofirraa ka'ee jiraachuu nan danda'a. Ana jechuurraa gara nuyi jechuutti dhufuu nan danda'a. Maal gochuun qaba jechuurraa gara maal gochuu qabnaatti akkamittan bulaarraa gara akkamitti bullaatti. Kuni baay'ee murteessaadha. Kaadhimummaan hin boora'in gaa'ela calala namaaf kenna. Kaadhimummaan kee boora'eera taanaan gaa'elli kees boora'aadha. Kana beekuu qabdati. Ammumayyuu gaa'elli kaadhimummaan kee boora'aadha. Calalamaa miti. Siicoo qaba taanaan gaa'elli kee sun kanarra immoo tarii miidhama kan qabu ta'uu qaba. Kanaaf kaadhimummaan boora'in qabaachuutu sirra jira jechuu barbaaditi. Namaaf kennaa waan ta'eef waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Wantoota kaadhimummaa booressan hundumaa irraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Haasaan barbaachifne, gocha hin barbaachifne, komee hin barbaachifne, shakkii hin barbaachifne wantoota akkasii irraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Waliif amanamuun baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko si'a tokko nama lamaaf isaaf oliif kaadhima ta'uun gonkumaa hin danda'amu. Waaqa duratti cubbuu nama duratti safuudha. Kaadhimaan kan nama kaadhimatee qofa tokkooti. Sirriitti qabamuu fi sirriitti eegamuu fi qaba. Walii eeguu yaada walii eegummaa barbaachisaadha. Kaadhima sirrii kaadhimatte keessaa mushurraa sirriitu ba'a. Kaadhimummaan kee sirrii taanaan mushurrummaan kee sirrii ta'a. Sababni isaa amantoonni kaadhimamtoota Kiristoos waan ta'aniif kaadhima galgala cidha gammachuudhaan guute qabaachuun ulfina gaa'elaatiif murteessaadha jechuudha. Isa kanaaf yeroon kaadhimummaa yeroo baay'ee of eeggannaati jechuudha. Yeroo kaadhimummaa yaada namaatiinis gaggeeffamuu sirrii miti. Wantoota alaa mul'atan ilaalanis deemuu sirrii miti. Baay'ee of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo nuti of hedduu erga keessa galtee miti. Yeroo kaadhimummaa garuu yeroo widdii baay'ee itti of eeggachuu irratti riisarchii gochuu qabdu, qorachuu qabdu, irratti kadhachuu qabdu baay'ee yeroo gaariidha. Namoonni tokko shamarran tokko qamalee boqqolloo seente ta'u. Qamalee boqqolloo seente jechuun otoo tokko hin qammasin otuma sallaaltee sanatti hiixattu abbaan boqqolloo itti dhufa. Inni bisuu soochaa qalloo umurii dabarse keessatti namoota gaa'ela isaaniitti otoo qoosanii otoo dhiiraa maraxanii immoo yeroon gaa'elaa irra darbe immoo baay'ee isaanii beekan. Yeroon gaa'elaa irra darbe booddee kadhatanii namaa wajjin fa'aa gaa'ela kan dhaaban. Inni bisuu soochaa qalloo dhiirri akkasii jira shamarran akkasii jiru. Kanaaf yeroo gaa'elli yeroo isaatti bareeda bakka. Dhiira tokkorraas shamarran tokkorraas yeroo isaatti bareeda. Isaa booddee namoota tokko maali beteskaanatu mana kootii jetti shamarran tokko dhiira yeroon irra darbe beteskaana mana kootii jechuun na biratti awwaalamuu dhufaadhaaf dhiirri tokko shamarran tokko maali beteskaana mana kootii na biratti awwaalamuu dhufti yeroon du'a ishii ga'eera jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Yeroo ofiitti fayyadamuun baay'ee murteessaadha. Yeroo isaatti yeroo isaatti bakka gaa'elli yeroo isaatti bareeda kaadhimummaa yeroo isaatti bareeda gaa'elli yeroo isaatti bareeda wanti hundumtu yeroo isaatti bareeda yeroo isaa malee homtuun bareedu. Biddeen iyyuu yeroo beeloftettoo nyaattati sitti tola. Bishaan iyyuu uffata iyyuu amma jaarsatti suufiidhaan uffadhu jaarsa waggaa 90 hidhattanii otoo uffiftanii irraa fokkisa. Issi kan waggaa 90 fuudhee otoo uffadhee narraa fokkisa. Kanaaf yeroo isaatti wanti hundumtu bareeda waan ta'eef waa'ee yeroo isaa ta'e yeroon ta'uu qabutti kan akkattan isin ibsuun naan galu garuu isinii gala. Waaqoo isin haa kabaju. Kanaaf baay'ee itti yaaduun baay'ee murteessaadha isiniin jedha. Egaa waan ta'e baay'ee waan haasa'u qaba. Yeroon kun munaan iyyamu yoo ta'e iyyuu yeroo fuula duraa kootti baay'ee waan haasa'u waan qabuuf yeroo kaadhimummaa keessumaa namoota gaa'elaan dhaabina ammaa toora intarneetaarra jiraniif ergaa guddaan qabu tokko waan guddaan qedeeffaa jiru tokko jira. Saarraaf nu ga'a Waaqoo isin haa eebbisu naa kabaju ulfaadhaa kabajamaa afaan isiniin jechuu jaalladha.